Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa irraa walgahii gaggeessaa oole. Guyyaa irraa walgahii idilee lammaffaan bara hojii shanaffaa mana maree bakka bu'oota uummataan gaggeeffamaa ooleera. Yaa'ichi qaboo yaa'ii walgahii idilee tokkoffaa bara hojii shanaffaa raggaa'isuun marii eegale. Walgahii taa'amaa jiru kanarratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Dr. Abiy Ahmed dhimmoota hedduu irratti deebii akka laatan gaafataniiru. Gaaffiiwwan ijoo kaafaman keessaa dhimmoonni yaaddoo nageenyaa lammiilee biyyattii, rakkoo qaala'insa jireenyaa, rakkoo liqaa biyyattii irra jiru, waraana biyyattii keessaa hiika dhabee jiru irratti akkasuma dhimmoonni hedduun gaafatamaa turaniiru. Kanaanis deebii laataniin Dr. Abiy Ahmed paartiin isaanii qaala'insa biyyattii waggaa 20 darareef furmaata akka laate dubbatan. Dabalataan dhimma nageenya biyyattii irratti deebii laataniin Itoophiyaa keessatti qaama kara nagaa barbaaduuf karri nagaa ammallee banaadha jedhan. Ibsa isaaniin Itoophiyaaf nageenyaa fi tasgabbii barbaachisaa akkasumas walitti bu'iinsi barootaaf turan xumura argachuu qabu jedhaniiru. Itoophiyaan akka miila lamaan hin dhaabbanneef biyyoonni barbaadan akka jiran eeruun kanneen guddina Itoophiyaa fi miila lamaan akka isheen hin dhaabbanne barbaadan waraanan akka nu hin injifanne ni beeku jedhan. Itoophiyaa sirnaan beekuu dhabuurraan fardeen hawwiin gulufan fedhii isaanii guuttachuuf diina waliin akka wal ta'an ibsaniiru. Rakkoon kun bakka jirutti nageenya mirkaneessuun bu'aa baay'ee akka qabu himuun akka mootummaatti qaama rakkoon jira jedhu waliin karaa kamiinuu akka mari'atamuuf tarkaanfiin fudhatamuu kaasaniiru. Akkuma kana waboo fi faannoodhaan ergamtoota galma hin qabne jechuun ibsan. Itti dabaluun muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Itoophiyaa keessa ce'umsa aangoo naga qabeessa qofatu barbaachisaa jedhan. Rakkooleen nageenya biyyattii keessatti mul'ataniif biyyoonni biroon qooda qabaachuu kan himan muummeen ministeera Itoophiyaa biyyoonni Itoophiyaan dadhabduu taate akka jiraattu Itoophiyaan miila lamaan dhaabbachuu akka hin dandeenye barbaadaniif hojjetan jiru jedhaniiru. Biyyoonni kunneen waraanaan nu injifachuu akka hin dandeenye ni beeku ka jedhan biyyoonni kun qaamolee biyya keessatti hidhatanii socho'an itti fayyadamuu jedhaniiru. Gama biraan Itoophiyaa keessa ce'umsa aangoo naga qabeessa qofatu barbaachisa akka jedhan muummeen ministeeraa mootummaan qaamolee rakkoo qaban waliin mari'achuuf qophaa'aa ta'uu isaa himan. Akka fakkeenyaattis shanee waliin mari'annee humna shanee gariin nagaan galanii aangoo irra ni jiru ka jedhan ta'uu isaanii ibsaniiru. Hidhattoota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa socho'an shanee Amaaraa fi shanee Oromiyaa jechuun kan ibsan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy hidhattoonni kun ergamtoota galma hin qabne jechuun eeraniiru. Akkasuma waliin mari'achuuf qophiidha jechuun ala akkamiin mari'achuu akka barbaadan eessattii fi haala akkamiin akka mari'achuuf yaadan isin ibsine. Dabalataan galiin mootummaa Itoophiyaa dabalaa jiraachuu waltajjii irraa irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Miseensota paarlaamaa biyyattiif deebii laataniin muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyyattiin galiin ishee dabalaa jira jedhan. Kanaanis bara kana galiin mootummaa birrii tiriliyoona 1 ni argama jedhamee eegamaa jedhaniiru. Fooyya'insa dinagdee gooroo hordofee fooyya'insa galii irratti taasifameen galiin mootummaa bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsaa fi deebii gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'aniif kennaniin eeran. Yeroo jijjiiramaa galiin mootummaa birrii biliyoona 100 fi biliyoona 70 ta'uu yaadachiisanii bara kana garuu birrii tiriliyoona 1 ni eegamaa jedhan. Daldala alergii irratti riifoormii taasifame jijjiirama qabatamaa fiduu kaasaniiru. Alergii baatiiwwan arfan darbanitti taasifame kabara 2016 ol akka ta'e ibsan. Mootummaan galiin isaa dabaluu haa himatu malee uummanni biyyattii gibira mootummaan gaafatu kaffaluun yaaddoo olaanaa ta'uu himata. Inumaa gaaffiin gibiraa fi maqaa garaa garaan kaffaltiin uummanni gaafatamu yaaddoo olaanaa ta'uun hawaasa harka qalleeyyii dhiphiseera. Inumaa rakkoon gaafatama maallaqaa mootummaa kaffaluun ulfaachuun haalaan Oromiyaa keessaa dhaga'ama. Gibira dachaa dhibbootaan dabaluun isaa faallaa kanaa immoo galiin qonnaan bultootaa sababa hanqina xaa'oo fi sanyii filatamaa hir'achuun hawaasa yaachisuu danda'eera. Qonnaan bultoonni galtee oomisha isaanii kanneen akka sanyii filatamaa sirnaan argachuu dhabuu fi yoo argames gatiin isaa qaala'ee bu'aa isaa caaluun jireenya qonnaan bultootaa kiyyoo keessa galchuu danda'eera. Maraan martooyii kan qabne alkallattiin mootummaaf hojjechuu qofa itti ta'uun jireenya qonnaan bultootaa gara fooyyeetti siqsuurraa inumaa gara miidhaan nyaataa of dadhabuutti akka deeman taasiseera. Waggaa tokko guutuu dhama'ee kan argatu qonnaan bulaan oomishni isaa wayita calleeffamuttis gabaa sirnaa waara qaala'insaa damdamatuuf argachuu dhabuun rakkoo irratti rakkoo dabaleeraa fi yeroo uummanni biyyattii jireenyi nutti ulfaatee sababaa qaala'insa jireenyaa
qabeenyi qabnu nu harkaa dhumatee jireenyi keenya gadi bu'aa jira jedhanitti mootummaan qabeenyi inni horate dachaan dabalaa akka jiru ibsuu jabeesseera. Kanaanis riifoormiin booda maallaqni kuufamaan Itoophiyaa dachaa 10 oliin guddateera jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun noonnootti haati ilmaan torbaa hidhattoota faannoon dararamaa turte waan irra ga'e himatte. Haleellaan tibbana hidhattoonni faannoo godina Shawaa Lixaa noonnootti raawwatan irratti hidhattoota kanaan butamanii lubbuun kan oolan Aadde Muluu Alamuu waan isaan mudate mara miidiyaaf himaniiru. Dubbii isaanii keessatti sodaa nageenyaa qabaachuu himuun garuu aarsaa feesuu kaffaluun ala lafa isaanii gadhiisanii baqachuu akka hin barbaanne dubbatan. Aadde Muluun dilbata onkoloolessa 10 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti daa'imman isaanii gidduudhaa akka butaman himan. Yeroo sanatti daa'imman xixiqqoo ijoollee isaanii 5 waliin mana akka turan dubbatu. Ilmi isaanii dargaggeessi waggaa 20 ollaa mana isaanii akka jiru himaniiru. Hidhattoonni faannoo itti seenanii bakka isaan daa'ima hammatanii jiranitti mana dhiitee cabsee itti seenee qawwee addatti qabu himan. Ijoollee isaanii akka hin ajjeefne isaaniin gadi baasanii akka ajjeesan kadhachuu dubbatan. Loltoonni sunis ajjeesuurra fuunee deemne maallaqa gaafanna jechuun harka duubatti hidhatanii fudhatanii ba'u himan. Akka Aadde Muluun himanitti hidhattoonni kunneen akkuma mana isaanii deemaniin ollaas akka dhaqan eeraniiru. Bakka ilmi isaanii jiru sanatti dhukaasa bananii ilmi isaanii akka ajjeefame himan. Ilmi isaanii akka du'e garuu erga bosona keessa ga'anii guyyaa tokko booda hidhattoota sanirraa dhaga'u dubbatu. Halkan isaan fudhatan sana gara gammoojjii Gibee keessa bosonuma keessa akka bulchan himan. Bosona keessaan layyaaqilee wayii bu'anii akka achi keessa bulan dubbatu. Imala lafoo dadhabsiisaa fi fageenya dheeraa kana keessatti yeroo deemuu dadhabne jedhan reebichi akka irratti raawwatamaa ture himu. Aadde Muluun erga harka hidhattootaa kanaa bu'anii dubartii isaan waliin qabamte kana waliin tokkoon isaanii birrii miliyoona tokko kaffalanii akka gadhiifamantu itti himame. Hidhattoota faannoo manaa isaan butanii dhufan kana akkuma Aadde Muluun ijaan beekan warri hidhattootaas isaan beekuu isaanii dubbatu. Kun ammoo carraa lubbuun gadhiifamuu Aadde Muluu gaaffii guddaa keessa galchee ture. Dubartiin na waliin qabamte afaan Amaaraas hin beektu. Isheen birrii kaffaltee haa baatu jedhan. Anaan ammoo isheen afaan keenyas eenyummaa keenyas waan beektuu maallaqa kaffaltee haa ajjeefamtu jedhanii natti murteessanii jedhu. Kanaanis Aadde Muluun billaan ajjeesuu murteessanii kan ittiin ajjeessanis ishee bira akka kaaneeran. Wayita kana dhaga'annaanii akka iyyan dubbatu. Humnoonni isaan ukkaamsan ammoo hanga guyyaan kee ga'utti calliftee hin teessu jechuun sadaffii qawween adda isaanii keessa akka rukutan addi isaaniis akka dhiige dubbataniiru. Ilma kee isaati jaallattu san isa miidhagaa ajjeefne irra jechuun ilmi ishee akka ajjeefames jarriitti himuu dubbatu. Dhumarraati kun fala fincaan naqeen dhufa jedhuun jara harkaa fiiganii akka badan madda oduu kanaa BBC'tti himaniiru. Intalli faana qabamte erga nanachii badee gadhiifamte ka jedhan Aadde Muluun mana ishii ni beeknaa ijoollee ishee waliin ajjeesna jedhanii akka itti dhaadataa jiran himan. Galtus nu harkaa hin baatu warra hafe wajjin finna jedhanii nutti dhaadatu jedhu. Erga kamisa darbee ijoollee isaanii itti galanii halkanoota darban kana halkan hunda amma nutti seenanii nu qalu jechuun akka yaaddoo guddaa keessa seenanii jiran dubbatu. Erga leellaa onkoloolessa 10 bara 2018 sanaati hawaasni naannoo isaanii gadda namoota dhumanii irratti deebi'anii dhufuu laata akka jedhu yaaddoo keessa jiraachuus dubbatu. Godina Shawaa Lixaa naannoo ganda Halloo Diinkii haleellaa hidhattoonni faannoo guyyaa sana raawwataniin namoonni nagaan 22 ol ajjeefamuu isaanii gabaafamaa ture. Odeessa keenya itti aanuun waraanni Sudaan magaalaa murteessituu taate Alfaasheer Raapid Sappoortii Foorsiin irraa fudhatamuu mirkaneesse. Humni waraanaa Sudaan magaala murteessituudha jedhamte ji'oota 18tiif qabatee ture garee humna addaa Sudaan Raapid Sappoortii Foorsiin irraa fudhatamuu mirkaneesse. Hoogganaan humna waraanaa Sudaan gama lixaa biyyattiin magaalaa dhumaa qabatee ture Alfaasheer keessaa ba'uu mirkaneesseera. Kun erga Raapid Sappoortii Foorsii magaalattii to'achuu labseen booda. Ergaa karaa televezyiinii dabarseen Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaan mancaatii fi ajjeechaa namoota nagaa tooftaan gaggeeffamu hambisuuf gadhiisanii akka ba'an mirkaneessaniiru. Jeneraal al-Burhaan akka jedhetti gadhiisanii ba'anii lammiilee nagaa fi magaalattii hafte mancaatii irraa oolchuuf gara bakka naga qabeessa ta'etti akka deeman hooggantoota naannoo sanaa waliin walii galaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN guyyoota dhiyoositti gabaasa ajjeechaa Raapid Sappoortii Foorsii namoota nagaa irratti raawwatu yaaddessaa ta'uu kaaseera. Raapid Sappoortii Foorsii namoota nagaa ajjeesaa ture jechuun himata itti dhiyaate haaleera. Raapid Sappoortii Foorsii qabamuun Alfaasheer waraana biyya keessaa Sudaan keessatti jijjiirama guddaa ta'uu danda'a. Kunis eebila bara 2023 irraa eegalee
lammiilee 10,000 lakkaa'aman ka galaafatee fi gara miliyoona 12 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaa'uu danda'aniiru. Oduu keenya itti aanuun xiyyaarri namoota 12 qabatee deemaa ture qarqara Keeniyaatti kufee caccabe. Xiyyaarri namoota 12 qabatee balali'aa ture kaawuntii Kiwaalee ka qarqara Keeniyaatti argamtutti kufee caccabu abbaan taayitaa aviyeeshinii biyyattii beeksise. Xiyyaarri kun magaalaa qarqara galaanaa Keeniyaa Diyaanii jedhamturraa gara riizoortii paarkii taphaatti akka sa'aatii naannoo sanaatti sa'a 5:00 osoo balali'aa jiru kufee caccabu abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Keeniyaa beeksiseera. Maddii oduu tokko Puuliseeruun akka gabaasetti turistoota xiyyaara kana keessa ture. Miidiyaaleen Keeniyaa bakka xiyyaarri kun itti kufeetti caccabaa xiyyaarichaa fi gubachaa jiraachuu agarsiisaniiru. KCAN akka jedhetti ejensiiwwan mootummaa bakka xiyyaarri kun itti kufee caccabe qaqqabanii balaa kanaaf sababiin maal akka ta'ee fi miidhaa qaqqabe qorachaa akka jiran eereera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.